Deemaa ture namni yoo deeme yoo dadhabe yoo deemin dadhaba akkuma namni ilmi namaa deemee dadhabu dadhabe. Karaa deemee dadhabe. Namni karaa yoo deemin dadhaba. Dadhabe moo dadhabne? Kitaabni waan jedhu dhageessame dubbiseera. Dadhabeera moo hin dadhabne? Eeyyen dadhabeera lakki hin dadhabne salpha. Yesuus karaa deemaa oolee waan dhufeef boolla bishaanii sana bukkee taa'ee yeroo isaas sa'aatii 6 turedha. Waaqni kee dadhabaadha hin dadhabaa? Waaqa guutuus nama guutuudha. Okay. Yeroo dadhabu kana hin dadhabne illee namummaa isaatiin akka namaatiitti dadhabuu danda'a yaa. Yeroo amma dadhabe kana hin dadhabneemi. Wannati gaafachuu barbaadde naan galaa hin jiru. Ila akkamisi hin galle waaqallee jettee taami waaqni hin dadhabuumi. Okay, dubatti deebina gaa isa yoo ana hubachiisee barbaadde. Maal dubatti deebina waaqni hin dadhabamu hin dadhabu. No, loojikii akkasiitiin si wajjin hin deemu. Bishaan na seete bo'oo keessa na ofuun barbaaddu. Yohaannis tokko tan si deebisa. Maal taate ante? Yaa, Yohaannis tokko tan si deebisa. Amma waaqal Yesuus waaqalleemi waaqni hin dadhabu. Nama guutuu waaqa guutuu gaamsi hin jedhu akkamittiin aan jechuu qabda. Maal akkamitti gaafa waaqa guutuu ta'e hin dadhabu waaqni guutuun. Gaafa nama guutuu ta'e namni hin dadhaba. Kanaafuu yeroo dadhabu isa hin dadhabne. Namummaa isaatiin yes. Yeroo dadhabu san hin dadhabne. Namummaa isaatiin dadhabeera. Yeroo isa hin dadhabne immoo. Yesuus maal? Maal gaafin akkasi? Maa waaqni hin dadhabumti waaqallee yaartaa bar nama qofaa miti. Waaqummaan dadhabe si hin jenne kaa. Yeroo isa hin dadhabne mire? Namummaadhaan dadhabeera. Yeroo isa hin dadhabne mi si hin jedhe yeroo dadhabe kana hin dadhabne. Maal jechuudha kaa? Si uma dadhabe sani hin dadhabne mi yeroo san sa'aatii masanitti. Namummaa isaa hin dadhabee jira jedha kitaabni. Waaqallee jettee miti? Waaqni hin dadhabaa? Waaqni hin dadhabu. Yeroo isa hin dadhabne mire yeroo dadhabe kana hin dadhabne. No, ati waan lama adda baastee jirta nuyi akkasitti adda baasaa hin jiru. Waaqummaallee guutuu Yesuus Kiristoos keessa waaqummaatu jira jedha. Okay, hayyee ishiiti yeroo gargar hin baafnu taanaan erga inni dadhabee waaqni illee dadhabeera kaa waaqaaf nama toluu dadhabe gargar hin baasnu yoo ta'e. Inni loojikii keeti. Maasitu gargar hin baasnu jedhee bari yoo ka gargar hin baasne taate waliin dadhaban. Okay. Okay, amma gara loojikii keetti dhufnu kitaaba keessaa baanu. Garanatti as deebina loojikii kee kanaan. Okay. Akka loojikiitti namni tokko ni dadhaba. Daandii hoo deeme ni dadhaba. Namni nama. Yesuus Kiristoos. Yeroo dadhabe kana hin dadhabne moo walumaan dadhabe waaqummaan isaallee. Okay. Waan lama erga siin jenne akkamitti lama ta'anii akkamitti kun dadhabee akkamitti sun hin dadhabneen gaafii seeraati. Isa san immoo deebisuudhaaf duubatti deebi'uu qabna. Okay? Yohaannis tokko irratti jecha akka ture abbaarraa akka dhufee durbee maaramiirraa foon uffatee nu gidduu buufatee jedha. Namummaa irraa illee ni qaba, waaqummaa irraa illee ni qaba. Kanaafuu akkasitti namummaa isaatiin Yesuus Kiristoos nama naan jetteemi? Namallee waaqallee. Namallee waaqallee jetteemi? Gaafa dadhabu kana waaqummaa isaa wajjin dadhabe moo hin dadhabne? Namummaa isaatiin dadhabee deebiseera bara. Waaqummaan isaa hoo dadhabee? Waaqummaa waan dadhabu hin jiru. Kanaafuu Yesuus Kiristoos dadhabe illee hin dadhabne illee
Kitaabni bakka jedhu akka kitaabni jedhetti deemna. Bakka kitaabni immoo waa'ee waaqummaa isaa ibsutti waa'ee waaqummaatiin deemna. Yeroo madadhabe isa hin dadhabne illee siin jedhe kenna. Lakkino loojikii keessatti bakka tokkotti cafallaqnee waan kitaabni hin jenne ittiin daballu. Maa waaqallee jaartaa bar waaqni hin dadhabu. Bakka waaqa itti ta'e immoo na gaafadhu sittan hima. Tiksi. Maa amma bakka kana si gaafadhe an bakka kanatti yeroo madadhabu san hin dadhabne maaf sa'aatii wal fakkaataa keessatti Yesuus Kiristoos sa'aatii madadhabe kana hin dadhabne. Foonummaa namummaa isaatiin dadhabe. Okay, waaqummaan isaa wajjin dadhabe. Waaqni hin dadhabu. Okay, Yesuus hin dadhabne yeroo kana. Namummaa isaatiin dadhabeera foon waan uffateef. Kanaafuu Yesuus hin dadhabnellee dadhabeerallee bakkuma kanatti sa'aatii wal fakkaataa keessatti. Suni loojikii keeti akkasii galee fudhachuun mirga keeti. Okay, hayyee. Gaafa guyyaa qiyaamaa hin beeku jedhu dhugaa dubbate nu sobe. Dhugaa dubbate. Kanaafuu Yesuus Kiristoos yeroo san hin beekullee yeroo san beekallee. Abbaa fi inni tokko waan ta'eef abbaatu beeka. Okay, abbaa fi inni illee tokko taanaan Yesuus Kiristoos hin beeku taanaan abbaan illee hin beeku. Maaf jennaan tokko jetteetta waan ta'eef. No. Gargara kaa akkas taanaan maaliif jennaan abbaan hin beekaa Yesuus Kiristoos hin beeku sa'a kana. Okay, Yesuus Kiristoos maaliif gara dachee kanaa dhufee kan jedhutti na deebista. Amma maaliif dhufee osoo hin ta'in caqasuma kanarra dubbataarra. Caqasa kanarratti Yesuus Kiristoos guyyaa isa dhumaa hin beeku. Wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 irratti maal jedhaa guyyicha isa dhumaa kana akka hin beekne erga dubbatee ka'een booda abbaan qofti akka beeku dubbate. Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollee hin beeku jedhe. Abbaa qofatu beekaa jedhe. Abbaa fi ilmi tokko kanaafuyyuu abbatu beekaa ilmi hin beeku yoo ka jettu taate isaan tokko yoo ka jettu ilmi hin beeku taanaan abbaan illee hin beeku lachuu wallaaltota guyyaa isa dhumaan beekan. No, kitaabni keenya akkasitti hin barsiisu, ati akkasitti barsiisuu dandeessa. Okay, kanaafuu Yesuus Kiristoos hin beeku miiree guyyaa isa dhumaa. Suni himuun barbaachisaa waan hin taane fi abbaatu beekaa jedhee barsiise malee inni hin beeku jechuu miti. Gaafa guyyaan qiyaamaa. Nu sobee hin beeku yeroo jedhu kan. Sobuu moti fakkeenyummaa waan na si hubuu fi waan na si fayyadu ni beeka waan ta'eef akka itti si galuu qabutti qofa si barsiisuu qaba. Sun immoo sobaa miti. Abbaa beekaa jechuun sobaa natti hime. Ani hin beeku jedhe kaa ilmi hin beeku jedhe. Hin beeku jechuun hin beekuudha. Abbaa qofa beeka jedhe. Abbaa qofa abbaa jechuun adii fi abbaan tokko jedhe gammoo gara biraatti yoo nama galuuf hin gala yoo nama hin galleef akka keetii gaaffii qaboo ta'e hin galuuf. Abboo siyyuu galeeraa wanti tamma haasaartu kun. Ani naaf gala abbaa Erga sii galee naa deebisi kaa. Abbaa fi hin sobe dhugaa dubbate. Gaafa an hin beeku jedhu abbaa qofatu beeka ilmi hin beeku gaafa jedhu dhugaa dubbate mon sobe. Gaafa inni ani fi abbaan tokko jedhee na barsiisu isaan lamaan tokko ta'uu ergan beeke abbaatu beeka gaafa naan jedhu immoo aha isaan tokko lachanuu akka beekan naa galuu qaba. Eeshi hin beeku gaafa jedhu hoo. Abbaatu beeka sin jechaara bara. Hin beeku gaafa jedhu hoo. Abbaatu beeka sin jechaara. Hin beeku gaafa jedhu abbatu beeka jedhe inni hin beeku miiree Yesuus hin beeku abbaa qofa beeka. Atii fi abbaan tokko hoo nutti miyodoo jedhaniin itti himuu danda'u. Intelligentii keetillee teesti godha akkaataan inni si barsiisu metaphorical yoo neeno nama galuuf malee hin galu nama zim jedhee gara tokko eegu. Waraqaan taaptaap godha taaptaapiin ganaa 44 irra jirra nama hedduu asirraa taaptaap godha mana hedduu ol kaasa vaariyaaliin okko alkoo akkas baarakallaa fi kumstaa jitti fufi. Ayyee taate tole Yesuus Kiristoos iddoo kanatti dubbii ajaa'ibaa dubbatee jira maal jedhee Yesuus itti dabalee jedhe. Itti fufee jedha guyyicha sana yookiin seericha sana garuu abbaa koo duwwatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokko illees kana hin beekanii jedhe. Ilmi hin beeku erga jedhe hin beekuudha. Inni tiyoorii kee fudhachuu dandeessa akkasitti akkasii galetti. Maa Yesuus maa nu sobee nu gowwoomse Yesuus nama gowwoomsa. No kitaabni akka ati dubbistee understandii gootu kan odoo hin taane akka barsiisa mataa ofii qaba. Hin beeku jedhe murteessee bar. Giddiin hin beeka jettaani.
lakki nu galee jira isiniif hin galle gaafa amantan isiniif gala isinis. Okay, bareeda ayyee. Tole, Yesus Kiristoos gara kana erga deebisuu diddee irra marte Ani deebise hin fudhadhu jedhi malee ani akkasii galutti deebiseera. Tole, Yesus Kiristoos yeroo boo'e sanii boo'ee yeroo kadhatu sanii yeroo boo'e san hin boonne maaliif jennaan waaqni hin boo'u ka boo'u ilma namaati. Yeroo boo'u san hin boonne Waan isin hin galle barsiisuuf dhufe waan ta'eef ni barsiisa bakka sanitti akka abbaatti waaqayyo tokkicha laallee akka nuyi boonyu barsiisa ture jechuudha. Okay, hin boonne miire hin boonne illee. Eentu boonyu. Yesus. Lafa kanarratti boru namni tokko dhufee ani waaqa natti sagadaa akka hin jenneef namni qalbiidhaan waaqa tokkicha akka ilaalee kadhatuuf akkasitti barsiise. Waaqni ni booyaa. Barsiisuuf dhufe. Waaqni booyee nu barsiisa akka itti boonu nu barsiisa. Wanni Yesus Kiristoos ilma namaarraa dhalateef maaliin sababni isaa? Ani ka jedhu. No. Waaqni keessan booyee akkaataa isin itti boottan isin barsiisa. No. Kana naa deebis maaliif gara lafa kanaa dhufe Yesus Kiristoos? Waaqatu erge ofiin hin dhufne. Maal gochuuf dhufe? Uummata barsiisuuf dhufe kaa. Barsiisuuf akka dhufetti waan san barsiisuu qaba jechuudha. Waaqatu ergee miree ergamaa rabbiiti inni an waa'ee waaqummaa isaa si gaafadhe. Kun waa'ee ergamummaati. Ergamaa rabbiiti. San situ jedhaan. An waa'ee waaqaa si gaafadhe. Waaqni ni boo'aa siin jedha. Barsiisuu dhufeen siin jedha barsiisuufi kan inni boo'e. Waaqni moo? Abbaa ilma afur qulqulluu waaqa tokkodha nuyi. Akkaatii adda babaastu kanaa miti. Ishi waaqni ni booha. Ammas namummaa isaatiin boo'een nu barsiisaa ture. Yeroo boohe san waaqa moo waaqaa miti? Namummaa isaatiin boohee nu barsiise akka nuyi itti seera nuyi itti hordofuu qabnu. Ishi namummaa isaatiin boo'ee rakkoon qabu. Haa boo'u. Waaqa moo waaqaa miti yeroo san? Lachanuu. Okay, kanaafuu lachan waan ta'eef boo'ee illee hin boonne illee maaliif jennaan waaqni hin boo'u waan ta'eef? Namummaa isaatiin. Boo'ee illee hin boonne illee siin jedha. Dubbiidhuma ergamaa isaanii siin jedheera. Namummaa isaatiin akka namaatitti waan godhuu qabnu fakkeenya ta'eet nu barsiisa. Bo'u ilaalaal waaqayyo waan ta'eef hin boonne nama waan ta'eef boo'eera sa'aatima san keessa sa'aatima boo'e san hin boonne. Ani akkas hin jenne. Atamma kanan ani dubbadhu sitti hin dhaga'amu loojikii mataa keetii hojiin rakkachaa jirtu. Dabanaan maal taateedha? An waan gaafi salphaa si gaafadhe bara. No, loojikii mataa keetii wajjin waan konflikt ol godhaa jirta malee aayidiyaa dhugumatti baruu kitaabni isaanii akkamitti barsiisa kan jedhu san never black gootee jirta. Black list keessa galchitee jirta. Wanna garanaan barsiisa tiyooloojii kan jedhu arguun barbaadu. Ati garuu kitaaba san dubbistee akkanatti waaqni hin boo'u. Iyesuusiin waaqa jetta taanaan boo'uu hin qabaatu. Nama jetta taanaan hin boo'a. Yoo lamaayyuu lachuu yoo ka jettuun taate immoo ni boo'ellee hin boonnellee sa'aatima san boo'ellee sa'aatima san hin boonnellee jechuu qabda. Dubbiin kun lama dubbiin akkanaa immoo dubbii wal faalleessa. Lakkime barsiisa wangeelaa mee quraana keetitu sirriidha jedhee lafa kaa'e injeelaa miti. Yaa kennaa ani gaafii waan ati itti amanturraa si gaafadhaaraan. Ati ni amanta dura. Atuutti namanne maalitti amanan? Atummaan kun. Ani nama rakkoon godhin isa rakkoon godhin ati ni amanta. Mata duree birooti san siin galchu. No. Ergatti namanne. Ati atumti naa deemi. Okay, erga namanne ani hanan itti amanu sitti himaa jira. Yoo si ta'e ni fudhatta. Yoo si hin taane immoo akkana lakka akkasii miti jechuu hin dandeessu. Tole hayyee ish. Yoo an akkas jettu ta'e. Waaqayyo hin booyuumi. Waaqayyo hin booyuumi. Hin boo'u. Yesuus yeroo boo'e kana waaqa moo waaqaa miti? Namummaa isaatiin. Waaqummaaf keessaa qabaa? Waaqummaan guutuun Yesuus Kiristoos keessa jira. Kanaafuu erga waaqummaa guutuuf keessaa qabaate hin boonnee miire waaqni hin boo'u waan ta'eef. Namummaa isaatiin boo'eera barsiisuudha. Waaqummaan isaa boo'e moo hin boonne?
Ati maaltu walitti hidhuu si geesse? Nuyi akkasitti miti barsiisa. Waaqummaan Yesuus Kiristoos keessa jiru san boo'ee moo hin boone? Namummaan boo'e waaqni boo'u hin jiru. Nu bira hin jiru. Waaqummaan Yesuus Kiristoos boo'ee moo hin boonne? Hin boonnee jedhe yookiin boo'ee jedhe. Maaf sodaa? Waaqni boo'u hin jiru nu bira. Hin boonneem Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos boo'eera namummaa isaatiin. Ishi yeroo waaqummaan isaa hoo boo'ee moo hin boonne isa keessa jiru sun? Waa'ee qaama lamaa dubbachaa jirra asirratti. Waaqummaan Yesuus Kiristoos keessa jiru boo'ee moo hin boonne? Namummaa Yesuus Kiristoos boo'eensiin jedha. Waaqummaan Yesuus Kiristoos keessa jiru boo'ee moo hin boonne? Waaqa boo'u hin qabnu nuyi. Hin boonneemi Yesuus. Waaqummaa no Yesuus odoon taane waaqa boo'u hin qabnu. Ka boo'e sun nama moo waaqa? Barsiisuudhaaf Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin. Waaqatu namummaadhaan boo'ee. Waa lama qabaa siin jedhee baraatti isa hubachuun barbaadu. Ish waaqummaan waaqatu namummaa qabaa waaqatu. Nama ta'ee nu gidduu buufate. Kanaafuu namatu boo'ee. Namummaa isaatiin foon uffatee sanaan boo'e. Ish waaqni namummaa ni qaba moo hin qabu? Waaqni namummaa hin qabu. Alhamdulillah galatoom waaqni namummaa hin qabu. Kanaafuyyuu Yesuus Kiristoos namummaan boo'e yeroo jettu waaqaa miti jechuu maaliif jennaan waaqni namummaa iyyuu hin qabu waan ta'e. Yesuus immoo namummaa qaba. Sun loojikii maamma jettee bar waaqni namummaa qaba jennaan waaqni namummaa hin qabu jette. Yesuus immoo namummaa qaba. Laal. No, sun loojikii keeti. Ishi waaqni namummaa qabaa? Waaqni namummaa qabaa siin jechaa hoon jiru odoon ta'e ani Yesuus Kiristoos waa lama namas waaqummaas qabaan siin jechaa jira. Ishi waaqni namummaa ni qaba moo hin qabu? Ati maaliif akkasitti akkan deemu barbaadde amma? Qaba moo hin qabu? Qaba yookiin hin qabu? Ani loojikii keetiin hin deemu barsiisa kiyyaan hin deema malee. Lakki loojikii kan keellee haa ta'uu dhabaatu qaba moo hin qabu? Waaqa bira maal si ga'e Yesuus Kiristoos irraa dubbanname? Yesuus Kiristoos akkamiin Yesuus Kiristoos akkamiin waaqummaa qabaa akkamiin namummaa qabaa yoo jettee na qaba siifan deessu. Eeshiiti Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqaa miti? Waaqa. Eeshi namummaa qabaa waaqni? Yesuus Kiristoositu waaqummaas namummaas qaba. Eeshi Yesuusiin namummaa qabu sun waaqaami? Kan namummaa qabu sun? Kanaafuu waaqni namummaa qabaa? Yesuus Kiristoos namummaas waaqummaas qaba. Waaqni namummaa ni qabaa? Gaaffii akkasii ani si deebisuu hin danda'u. No, loojikii akkasii kitaabarraa dubbatta ta'e kitaabarraa. Loojikii maal amsalmaa si gaafadhee baran? No. Ani barsiisa wangeelatiin hin deema malee loojikii nama. Waaqni namummaa ni qaba moo hin qabu? Foon uffatee ni gudduu buufatee jedha. Abboo waa'ee foonii ganamaan nutti hin kaasini. An kasi gaafadhe. Kana an qalbiin ta'e barbaadu si dubbatu. Ni qaba moo hin qabu siin jedhe. Waaqni namummaa ni qaba moo hin qabu? Foon uffatee ni gudduu buufateedha. Waaqni namummaa qaba kan jedhu isa bide. Abboo waa'ee foonii sin gaafanne waaqni namummaa ni qaba Yesuusin kun namummaa isaatiin jaarta. Namasi waaqa sin jenneerra. Akka kitaabattis dubbachaa jirra. Eeshi waaqni namummaa ni qaba? Nu barsiisuudhaaf foon uffatee nu gudduu buufatee jira. Tole ishaayyee. Namni waaqummaa qaba? Foon uffatee waaqayyooni nu gudduu buufateera. Nama ta'e. Namni waaqummaa ni qaba moo hin qabu? Namni kun. Nama si gaafadhe namni waaqummaa qaba? Namni kun. Akka nama garagaraa
Yaa kanaaf mee amma gaafee ofii yoo gaafatte malee yoo namni sin gaafatu sitti mul'atu. Loojikii ati deebisuu hin dandeenye gaafachuu hin dandeenye garuu ani kitaabaa fi waan akkasii waliin makuu hin danda'u. Nama ta'ee dhiirri waaqummaa of keessaa qaba. Nama ta'ee ka waaqa ta'e jira. Nama ta'ee ka waaqummaa of keessaa qaba. Yoo Yesuus Kiristoos irraa dubbatte ta'e waaqummaas namummaas qaba. Namni waaqa ta'uun jira. Yoo nama lafa kanaatirraa dubbattu ta'e nama akkasii kitaabni sin ol geenye ani addunyaa irratti sin arginu. Okay, namni waaqa ta'u jira. Hoo jiraate ati natti himi malee. Hin jiruumi nama ta'ee waaqni hin jiru. Nama lafa kanarraati natti hasaa jirtamu. Nama ta'ee waaqni. Waaqayyoon foon uffatee nama ta'ee dhalatee jira. Nu gidduu buufatee isarraa haasofta ta'e isarraa haasofna. Okay, ka foon uffatee iyyuu waaqaayyuu. San anaa miti kan jedhu Yohaannis tokko dhaqiiti dubbisi Yohaannis tokko 14 irratti dhaqi dubbisi akkuma nan isin jedhu kana isin jechaa. Okay, jechuun amma waaqni kan kee foon uffate? Foon uffatee nu gidduu buufate. Kiiloo meeqa? Kiiloo meeqa? Maalin? Foon inni uffate. Maali meeqa jette? Kiiloo meeqa uffate? Ati kiiloo meeqa uffatte? Wallahi hin beeku ani yoo dhaqee tilmaamu lafee walitti gara 69 moo akkam gara 70 ta'u oolu. Dhiiga dabalatu bishaan hin dabalatu dhiiga hin dabalatu. Dhiiga lafee fi dhiiga bishaan walitti dabalateeti. Waaqni foon kiiloo meeqa uffate? Ati keenatti miti sittani makansa. Sitti mee bar lafee fi bishaan akkaatama jiru kanaan 69 Kanaafuu deebii foon jedhu san naan deessu naan ta'eef waa hunda walitti maktee natti himte ani sitti himuu hin danda'u. Waaqni lafeen qabu foon qofa uffate? Foon na gaafatte gaadha. Ati foon uffate naan jette bara wantuma ati naan jette san si gaafadhe. Okay, foon uffatee nu gidduu buufateedha. Kitaabatu jedha malee ana miti. Okay, lafee qaba? Foon uffatee nu gidduu buufate. Lafee hoo? Ati lafee qabdaa? Hin qaba. Eeyyee. Namummaa isaatiin lafee qaba. Okay, waaqni lafee illee hin qabaa, lafee illee hin qabaa, foon illee uffate. Sila waaqni kan kee kun waaqa akkamii akka foonii fi lafee illee qabu? Ka fooniif lafee illee godhate kun? Waaqa tokkicha beeknaa isaan sitti maa jiraan? Waaqa abbaadhaa sun akkasi foon uffate sun. Adda baasuuf yaaltami hin baastu. Lafa hin jiru. Nuti akkasitti barsiisu hin jiru. Eeshaayyee waaqa ta'ee ka foon hin uffanne jira. Waaqa ta'ee ka foon hin uffanne. Akka barsiisa wangeelaatti jechatu ture. Jechis waaqayyo bira ture. Jechumti mataa isaatiin waaqayyo ture. Jechuma santu dhufee foon uffatee nu gidduu buufatee nama ta'ee dhalatee lafa kanarra nu barsiise. Kitaabni an barsiisu. Waaqayyo tahee ka foon hin uffanne jiramu hin jiru. Akka kitaabatti na gaafatta? Waan kitaaba irratti barreeffame kakuu haaraa keessatti waan taa'ee sitti maa jira. Kakuu ofirraa na gaafattoo ta'e innis immoo istirii biiraati. Ishii kakuma haarawaa keessatti waaqayyoon tahee ka'ee ka foon hin uffanne jira. Abba. Hin jiraa miree waaqni foon hin uffanne. Abbuma santu foon uffatee nu gidduu buufate. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kenna amma maayikii naa qabadhu. Suuta jedhi maayikii naa qabadhu.
لا حول ولا قوة إلا بالله إنه ما تنفته والله وفما كيسا يافتي بيت لا 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 لا. نما تنسو بير دربي وفما كيسا ياسو إنا لله وإنا تاكا برسيسني توكو كأبان فون فتجر انجور maal jechuun إنك ركي جبده واقني أبان فون فتكايد انجور رقانا فيد lakki ati akka isa kana adeemtu beeka afaan xalafuudha barru kuni kanas hin jechaa jiru abbaadhuma santuu jecha akka bifa jechaatitti ragaa yoon jiraanne immoo inuma xannifte inuma of keessaa yaafte wallahi waaqan rakki jibde maal taate osoo nama rakki jibde salba maal jechuun waan kitaabni barsiisu waaqni abbaan foon uffatu ragaa fidi Yohaannis tokko akkamitti battabee natti himate. Please daf ragaa fidi. No ragaa Yohaannis tokko dubbisimee dhageenya. Ragaa fidi waaqayyo abbaan foon Yohaannis tokko in jedhu sun maal jedha? In jedhu sun Maal jedha? waaqayyo abbaa foon uffate hin jedhu inuma Yohaannis tokko Maal jedha? Yohaannis tokko waa'ee foon uffatu hin dubbatu. No isatti dhufna maal jedha achirratti? An waaqni abbaan foon uffatu si gaafadha. No isuman sogaa sitti ma jiraanis maal jedha achirratti? Dubbis dhaqiiti maal jedha? Achirra waan foon uffatu tun dubbatu waaqni abbaan foon uffatu si gaafadha. Afaan na miliksite milikuudha akkaati qophoofte beekaan. Maaliis fidi yaa kenna. Achirra maal jedha? Abbatu foon uffate ka'ee dhufedha. No ati jecha akkasii akka barbaaduma wallaale maal jedha tokko irraa Yohaannis tokko irraa maal jedha? Hin jedhu waa'ee foon abbaan foon uffatu hin dubbatu Yohaannis tokko. Waa'ee foon uffatu hin dubbatu. Itti dhufna waa'ee foonii maal jedha achirra? Ayyee fidi ayyee rakkoon qabu fidi. Okay. In the beginning was the word, edamti. And the word was God. And the word was God. Okay? The word was with God. Okay? The word was God jedha achumatti. Inni sun immoo Yohaannis 1:14 irratti maal jedha? Foon uffatee nu gidduu buufateedha. Kana jechuun maal jechuudha? Barsiisa isaan beekuu kitaaba irraa nu bannee loojikii keenan afaan si miliksaa yoo ta'e isatti fufi si dhoowwuu hin danda'u. Garuu afaan nama miliksitanii miliquu barbaadan I don't care. Garuu falmii isa barsiisa irratti hundaa'e ni deemna ho'atte. Homaa waanuma tokko nama hojjechuu hin danda'u. Abbatu foon uffate ka'ee deessa bira jira. Ani isa qofa barbaadeen. Jechatu quraanuma kee irraan si gaafadha. Jechatu jechatu abbatu yuu foon uffate ka jedhu fidi. Jechi waaqa ture hin jedhu waaqa biraa jira akka keetitti. Abbatu foon uffate ka jedhu fidi please. Ngaaf silbaasi. Kana naayiki dursiiti na barsiisi erga silaasin barsiisa jettemi na barsiisi Yohaannis tokko. Osoo sin barsiisne dura ragaa kana fidi abba foon uffate ka jedhu. Ni kennee jira ani fudhadhu jettee dhimma keeti. Okay ayyee maayikii naa qabadhu. Yaa. Gadi. Maal jettee ka jette sun maayikii banadhu dubbadhu. Dubbachaan jira. Jirta akkamati nagaa keeti? Jira galata waaqayyoo jira nagaa kooti. Gaarii abba foon uffate jettee amantaati? Abbaa foon uffatee miti inni jalqaba isaa galeechi jalqaba hundumaa dura tureedha. Yohaannis boqonnaa tokko lafis hin irratti walii galuu diddan sun. Gaafi salphaas tureedha. Innis immoo ilma namaa fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufeedha. Abbaan foon uffate mun uffanne? Dhaggeeffadhu sitti nima karaa isin itti hiikkattaniif karaa isin isa dubbifame isa barreeffame gara malee maaliif hiikkattu? Uffate yookiin hin uffanne salphaa gaafi salphaa. Dhaggeeffadhu gaasitti nima sagalechi jalqaba waan hundumaa dura tureedha. Inni waan hundumaa dura ture sun immoo eenyuun ture? Ila laali maal jettee ka jettu sun? Abbaan foon uffate moo hin uffanne? No, sagalechi jalqaba inni waan hundumaa dura ture sun eenyuudha?
Sagalichi abbaa miti ka abbaa miti iyyuu sagaleen. Sagaleen abbaadha. Ishi akkas jira dhaggeeffadhu sitti nima. Sagaleen abbaadhaa siin jedhe. Sagalichi ofiisaa iyyuu waaqa tureedha. Inni hundumaa dura Sagaleen abbaadha moo Yesuus? Sagaleen abbaadha moo Yesuus? Amma na nageessu namicho. Sagaleen abbaadha moo Yesuusii? Deebisi. Abbaa ta'us Yesuusiin ta'us isaan sadanuu waaqayyoo tokkodha. Hafuuras qulqulluus dabalate. Okay, abbaan foon uffatee? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura tureedha. Sagalichi waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofiisaa iyyuu waaqa tureedha. Inni waaqa tureedha. Abbaan foon uffatee? Abbaan foon uffatee? No, gara itti hiikkateetu nama dhiba. Galatoom, galatoom. Kanuma an deebii argadheera sirraa. Kennaan immoo ni afuufee jechuudha. Maaliif jennaan abbaatu foon uffate. Ati immoo abbaan foon hin uffanne jette. Jechuun barsiifamman keessa kana hiikkadhume. Abdul Fattaahi hiikkadhu hiika kaname waan tokko sagalitaan si dubbisa. Kennaani. Ishi akka gootu. Akka gootu. Ati immoo abbaan foon hin uffanne jette. Waaqayyo abbaan foon hin uffanne. Waaqni foon hin uffanne ni jira jechuudha. Lakki no. Lamaffaati miti os boqonnaa lama lakkoofsa 5 keensii dubbisaa dhaggeeffadhu biroo. Dubbisayyee. Taap share godha. Kuma dhibba lama kuma dhibba sadii galchuun jira nama 430 as jirra. Baariyaaliin mana amma ol ka'u jira bareedee maashaallah itti fufaatti jirtanii. Komentii barreessuutti dhaqqabna inshaallah itti fufaamee taaptaappii tanatti murtaa. Share godha. Akkan. Biro. Ati Yesuus Kiristoos waaqa miti jechuu barbaadde moo? Ansi dubbisuu bakka ati banachuu yaalteeti sidee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12 baaseetta. Timootewos tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti kaati dubbisuuf dhaqxee Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha jedha. Yesuus Kiristoos Waaqa tokkichaa fi nama gidduu. Tole itti fufi. Tole Waaqayyo tokkichi Yesuus Kiristoos namaa fi Waaqa kana gidduu dhaabbatee walitti fide sun Waaqa kam? Yesuus Kiristoosidha. Waaqayyo tokkichaa jedhe. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkichaa jedhe. Garagaraa beeku nama lachuu. Yesuustu Waaqa tokkicha kana gidduudhaa fi ilaalaal. Waaqayyo tokkicha kanatu nama kanatu Waaqaa fi nama gidduu dhaabbatee ji'aaraa bara. Ishi wangeela Yesuus himatu iyyuu irratti moomaa'edha. Yesuus tokko jira moo lama jira? Dhaggeeffadhu sitti hima. Wangeela Yohaannis waaqayyo tokkicha inni jedhu sun wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sagaleen hundumaa dura ture sun Yesuus Kiristoosidha. Inni Waaqa bira ture. Inni ofiisaa iyyuu Waaqa. No, maal goota waan hin quwwata illaa billah. A'uudhu billah. Akkasin jedhiin simmette. Haqiiqa dubbachuudhaaf beektanii hedduu nama ajaa'ibdanii. Waaqayyo tokkichaa jedhe. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkichaa jedhe. Yesuus tokko jira moo lama jira? Yesuus tokkuma jira. Tokko erga jiraate tokko sun Waaqa kamii fi nama kamii wali araarsa? Hiikuma kanaas hiikuna dhaggeeffattaa fayyaasaa. Hiikee? Yesuus Kiristoos inni namaaf jedhee gara biyya lafaa dhufe suni
sababii ilmi namaa cubbuu hojjeteef sababii yeroo jalqaba seera uumamaa boqonnaa tokko irra sanarratti kottaa deemnee akka bifaaf fakkeenya keenyaatti Gaafii nama kiyya na ittiin deebisi. humna inni jedhe sun dhaggeeffadhu gaafii sitti nima kiyya. deebite gaaffii na gaafatta. Gaafiin kiyya. Waaqayyo deebisuutti hin jira. tokkicha inni gidduu dhaabbatee waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha jedhe. Iyesuus waaqa kamii fi nama kamiin walitti fidaa? Siimuutti hin jira na dhaggeeffadhu gaachiin naqee asiis dhaqees xumura isaa waan tokko na xumursiisi. Diini ayyee. Sana booddee inni seera uumamaa irratti Addaamii fi Hewwaaniin uume sun yookaan Adamii fi Hewwaasa isin jettan sana inni Isaan uume siin sababii isaan gaafannee cubbuu gaafii hojjetanii keerannaa xiyyeeffadhu. sii dhufaan jira sii gara gaaffii keetiitti Gaafii boqoleessa. keerannaa Ishee xiyyeeffadhu. walumaa gala isaa sitti immoo shortii katiisaa seera uumamaa boqonnaa kudha Gaafiin sadii kiyya siin lakkoofsa kudha galle. laman sii dubbisa. Dubbis. Wangeela Yohaannis boqonnaa kudha sadii lakkoofsa kudha lama jechuu godha. Yesuus miilla isaanii dhiqee wayyaa isaanii fudhatee iddoo isaatti erga deebi'ee booddee waan ani isiniif godhe hubattuure jedhe. Barsiisa gooftaas jettanii na waamtu. Isin akkuma jettan iyyuu ani isa jedhe bartoota isa duukaa deeman sanaanii jechuudha. An waa'ee gooftummaa si hin gaafanne gooftummaa taanaan Yoosef illee waaqayyo gooftummaa kenneera Yesuus illee waaqayyo gooftummaa kenneera barbaachisaa taanaan booda immoo irraa fudhata Yesuus irraa illee fudhata. An isaa miti ka waa'ee gooftummaa si gaafanne. Lafa Yoosefitti gooftaa ta'e. Waaqayyo akka Yoosef hin beektu akka waaqayyo Yoosefiin gooftaa godhe. Maa dhaaraa wagootee na gaafattaa? Nagaa natti mika wangeela irra jiru natti mi. No Yoosef nama ta'uu isaan beeka malee Yoosef gurguramee mana obbolaadhaan gurguramee mana biraa deemuu isaan beeka malee Yoosef gooftaadha kan jedhu argee hin beeku wangeela kanarraa Yesuus gooftaadha kan jedhu hin beeka Yesuusiin maa Yoosefitti deebisteeti. Kanaaf wanti nuti macaafan dubbistaniis hin jennuuf hundaafuyyuu seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 8-9 dubbisi. Tole siin dubbisa. Ayyee. Seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 8-9. Ahaa, egaa Waaqayyo malee isintu as na ergee miti. Inni mootichaaf abbaa mana isa hundumaa irratti gooftaa gootummaa biyya Gibxii irrattis bulchaa biyyaa na godhe. Ammas ariitiidhaan gara abbaa kootti ol ba'aati. Ilmi kee Yoosef waaqayyo guutummaa biyya Gibxii irratti gooftaa na godheera. Kanaaf hin turiiniiti ana bira kootti hin jedhu. Hin jedha. Kanaafuu gooftaa godhe mongoon. Eenyuun? Yoosefiin. Obboleessa. Maaliif isa barreeffame karaa malee hiikkattaa? Ilmi kee Yoosef waaqayyo guutummaa biyya Gibxii irratti gooftaa na godheera jedhe mon jenne. Egaa Waaqayyo malee isintu as na erge miti jedhe. Inni ergaa dhaqe bar Waaqayyotu isa erge malee yookaas immoo wanta biraadhaaf gooftaadhaati Waaqayyo dheedee kan isa erge miti bar. La ilaha illallah. Amma sariitiidhaan gara abbaa kootti ol ba'aati. Ilmi kee Yoosef waaqayyo guutummaa biyya Gibxii irratti gooftaa na godheera jedhe mon jenne. Yoosef kan jedhu eessa jira gurbaa maal taate kun akkas jedha. Egaa Waaqayyo malee isintu Ilmi kee Yoosef jedha. Ilmi kee Yoosef. maalirraa? Mee viidiyoo baasaa fi jara na. Fayyaa isaas Lakkoofsa kan dubbismee. Egaa Waaqayyo malee isintu ana erge miti. Inni mootichaaf abbaa manaa isaa hundumaa irratti gooftaadha. Abbaa manaa isaa hundumaa irratti gooftaadha. Abbaa manaa isaa hundumaa irratti gooftaa guutummaa biyya Gibxii irrattis bulchaa biyyaa na godhe. Guutummaa biyya Gibxii irrattis. Ammas ariitiidhaan lakkoofsa 9 irratti. Sa fayyaa qabda. Lakkoofsa 9 illee itti fuufii dubbis. Ammas ariitiidhaan gara abbaa kootti ol ba'aati. Ol ba'aati. Ilmi kee Yoosef waaqayyo guutummaa biyya Gibxii irratti gooftaa na godheera. Kanaaf hin turiniiti ana bira koottu. Jedhe mon jenne. Jedheera. Gooftummaan akka abbaa qaba bara. Gooftummaan kan kennameef gooftummaa kan waaqummaa miti. Carraasii kennina amma isaati osoo carraan siif hin kennamin hin dubbatin. Mana kanatti carratu eeggatama. Amma argiteera ilmi kee Yoosef waaqayyo guutummaa biyya Gibxii irratti gooftaa na godheera ka jedhu. Eeyyee. Kanaafuu amma Yoosefiin ni waaqessitaa? Eenyuun? Yoosefiin.
Obboleessa ilma namaaf kan kenname fayyinni Yesuus Kiristoos malee gooftaa kan biraan hin jiru. Amani isa karaa isaa malee eenyuyyuu gara jireenyaa Kunoo macaafa kan kee fudhattu. Biyya Gibxii qofa irratti garuu Yesuus Kiristoos addunyaa irratti gooftaa ta'uunsaa kan inni Maal gooftaa ta'uunsaa taate mootii Israa'eloota irratti Yesuus Kiristoos illee Israa'eloota irratti Israa'eloonni haa beekani jedhe malee si ati haa beek Oromoon haa beeku hin jenne. Itoophiyaan haa beeku hin jenne hin tannifte wallaahi. nuyi koodde sanyii Abiraamiidha bara. Abbaan manaa manaaf gooftaa. Gobazi. Ati yoo haadha manaa keetiif gooftaa obboleessoo. Kuwaa yaada manaatii miti guutummaa biyya Gibxii irratti Waaqayyo gooftaa isa godhe Waaqa isa godhe jechuu ayyaa akka yaada kan keetiiti. Yesuus Kiristoos immoo inni immoo Yesuus Kiristoos immoo Waaqayyo Israa'eloota irratti ka gooftaa godhe Israa'eloonni haa beekanii jedhe akka Waaqayyo gooftaa godhe. Israa'eloonni hunduu namanii haa beekanii jedhe. Yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi masiihii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuu himamin haa beekan jedhee jedhe. Eenyu Israa'eloonni malee Oromoon haa beeku hin jenne Itoophiyaan haa beeku hin jenne addunyaan haa beektu hin jenne. Kan si dhibu keessaa maal jedha beektaa macaafuma keenya kana keessa. Amma sanyii Abiraamiidha. biyya Gibxii irratti gooftaa ta'uu Yoosef argiteemi qoyi dabbe maakiin banatiin carraasii kenna hin muddamin. Waaqayyo biyya Gibxii irratti Waaqayyo gooftaa akka isa godhe argite. Yoosefiin biyya Gibxii irratti gooftaa godhe malee addunyaa irratti gooftaan Yesuus Kiristoosiin malee hin jiru. Kanaafuu biyya Gibxii irratti Waaqa warri biyya Gibxii waaqessuu qaba. Yoosefiin. Yoosefiin moo? Waan Waaqayyo gooftaa isa godheef. Waaqessuu hin qabu. Gooftaan lama hin beekne. Maaliif Waaqni kunoo gooftaa isa godheeraa bar. Kan si dhibu keessaa. Yesuus Kiristoos yeroo sana Israa'eliif haa dhufu malee. Nu idda sanyii Abiraamiin waan taaneef nuti qabata karaa sanyii Abiraam hundaa'umnu orma turre bar warra fagoo warra orma fagoo turre bar nuyi. Garuu nuyi dhangala'uu dhiiga isaatiinitu kan si dhibu keessa garba birmaduutu hin jedhamin hundumtu iddoo jireenyaa sana akka argatuuf akkuma bartoota isaatiin jedhe sana ani nan deema iddoo isiniif qopheessu akkuma jedhe sana. Akka nuti gara sanatti dhumnee Yesuus Kiristoosiin qabaannee isa malee jireenyi akka hin jirre beennee gara isaa akka dhannuufi barkan inni nu kaadhimate nuyi kaadhimaa Yesuus abbo. Haadha manaa Yesuus iteeti? Haadha manaa Yesuusiin miti ati haadha manaa Nabii Muhammadiiti. No, ana nan kaadhimanne kaa Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Yesuus si kaadhimatee miti? Ana dhiiga isa qulqulluu sanaan hin kaadhimame abbo. Maal jette kan jedhe obsi midheesse. Yeroo naa kenna. Hayyee itti dabarsimee dabbee kanatti dabarsa hayyee tara. Eshi dabbee. Oye. Akkam jirta nagaa keeti? Nagaa galata Waaqayyo. Tole hayyee dubbachuudhaaf ariifataarta. Waaqayyo kan kee eenyutu gooftaa godhe? Waaqayyo. Waaqayyo kee eenyutu gooftaa godhe? Gaafii gaafa gaafattu. Waaqayyo Waaqa. Waaqni Waaqayyo tokko. Qaamni gooftaa godhee hoo eenyu? Waaqayyo tokko jira. Qaamaan garuu sadii. Waaqa kee kaati waaqessituu eenyutu gooftaa godhee? Dhaggeeffadhu kasii ibsaan jiran jarjariin. Afuurri qulqulluun sanis ibsuu irratti na dhaggeeffataa deema. Gaaffii gaafattee dhaggeeffatiin deebiin argattu waan ta'eef dhaggeeffadhu dura. Akkamis hin dhaggeeffanne ati naa deebistee jennaan moo? Atumti naa deebisi malee waa'ee dhaggeeffatiinsaa Oromoo dhiise. Hayyee. Dhaggeeffadhu kaa. Waaqayyo. Eeshi. Harka miila ija qabda miti harka miila ija gurra qabdati. Akkuma kana Waaqayyo tokkicha. Qaamaan garuu sadiidha. Geesse. Ante bannaan maal taate? Anka si gaafadhe Waaqa kee eenyutu gooftaa godhee siin jedhe? Barachuu barbaadamne barachuu barbaada sitti maan jira? Gaafi salphaadhaa bara. Akkaataan itti akkan Waaqa ta'e sitti maa jira na dhaggeeffadhu. Okay, aadaa dura Waaqaa miti akkaataa inni itti Waaqa ta'e natti himtaa ganaa Waaqa ta'e? No. Akkas hin jenne. Wanta hin dubbatiin.
akka inni itti waaqa ta'e jaartaa barate. Akka inni itti waaqa ta'e jechuun waaqummaan isa durumee waaqadha garuu akka inni itti waaqa ta'e immoo waaqummaa isa baruu barbaadde miti akka inni itti waaqa ture sanayyuu akka itti bartuun sitti himu. Waaqa kee eenyutu gooftaa godhe? Fayyuma si'achi gaaffii dhattee gaaffii salphaa akkasii du'aa akkaataa itti gaafatan waaqa godhe inni waaqa ture fiinuu waaqa ture fiinuu durumayyuu. Erga waaqa ture appideet godhee fi waaqayyoon gooftaa isa godhe sun appideet godhee fi eenyuuf appideeti ta'e? Yesuusin waaqa gooftaa godhee miti? Durumee gooftaadhaan appideeti kan godhame hin jiru. Kan irraa fudhatu hin jiru, kan irraa fudhates hin jiru. Waaqayyo Yesuusin gooftaa godhee ja'aaraa bara. Erga waaqayyo kan Yesuusin kan gooftaa godhu ta'e yoo ka dura gooftaa ta'eeru taate gooftummaan kun gooftummaa maali? Duraa gooftaadha waaqni akkamitti gooftaa godhare? Gooftaa godhee kan jedhu jira? Gooftaa godhee? Yesuusin gooftaa godhee kan jedhu jira? Waaqayyo Yesuusin gooftaa godhe jedha. Gooftaa durumee gooftaa ture. Garuu gooftaa godhe. Erga gooftaa ta'eeti asirratti godhee fiiree kunoo qoy ragaa isaa sii baasa. Maal taate hin ta'an bee ofirraa kaasee asaan jiru bara. Baasi. Ilma viidiyoo sii baasaa. Ashi rakkoon hin jiru. Ayyee. Tole. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:36. Eegaa waaqayyo Yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi masiihii akka godhe Israa'eloonni hundinuu otoo himamin haa beekan jedhee jedha. Ati mamaa jirtaami? Gooftaa godhe jechuun warra biyya lafa warra san beekneef Israa'eloonni warra san hubanne jiru. Fakkeenyaaf ati san hubanne san baay'ee. Amma hubadhu kaa kun waaqayyotu gooftaa godheemi? Siin ibsa. Isuma kana si ibsa dhaggeeffadhu gaa. Naaf iddeetta miti? Godheen miti? Dura hin jiru jechuun godhe durumee gooftaa ture garuu kan inni eenyufaa irratti godhe namoota durumayyuu kan jedhaas hin jiru iddoo kana hin jiru durumayyuu gooftaa godhe kan hin jiru situtti makaara. Dhaggeeffadhu Israa'eloota eegaa waaqayyoo Yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi masiihii akka godhe jedha. Israa'eloota dhaggeeffadhu kasiin hiika qabaan macaafni. Hiika isaan sitti. Afaan Oromootii mi abboo? Afaan Oromiffaatii mi? Oromiffaa Amaariffannaa hiittaa? Himami Israa'eloonni hundinuu utuu himamaa turan jechuudha. Utuu himamin jechaa jira. Utuu himamin waan isaan mamanii fi isaan irratti inni immoo gooftaa isa godhe. Mamaa turan gooftummaa isa waaqummaa isa shakkaniina isaan irratti waaqa godhe inni immoo dhaggeeffadhu akkasidha. Waan utuu hubachuuf beekuu qabdu jechuudha. Okay, atamma Oromiffa gara Amaariffaatiin naa hiiktamoo waan hiikame gara min naa hiikta? Isuma kana fakkeenyaaf ishee akka urjii jedhe iddoo jedhu urjiin sun jirtani urjii masana tokko innoo xiqsi baay'ee sii fida hiika isaa sii fida. Siitu qash. Tole. Dubbifadhu gaansattaanii jiru. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameeraa jedha. Look bakka waaqa irratti iyyuu lafa irratti gooftummaa kan isaati. Eenyutu kenneef? Waaqa keetiif gooftummaa eenyu kenne? San dura hin qabu ture? Qaba. Eenyu kenneef ree? Eenyufaatiin jedhaa jira hiikkaansaa eenyufaatiin jedhaa jira Israa'elootaan. Eenyutu kenneefi kennaan eenyu fudhataan eenyu? Kan kenne waaqayyodha. Jechuun kan kenne waaqayyodha. Kan fudhatu immoo hin jiru. Inni durumayyuu qaba dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf harka keetiin dhaggeeffadhu sitti hima. Deebiin adeemeera. Maayikii qabadhu. Kan kennes waaqayyo. An deebii argadheera khalaas. Laal waaqa biraatti Yesuus Kiristoos gooftummaa kenne jechuudha. Waaqa biraatti. Waaqa biraa miti. Ila waaqa biraa kan Yesuus Kiristoosiin gooftaa godhee jira jechuudha gooftummaa kenneef. Waaqni meeqa jira? 2 moo 3 moo 4 moo 5 moo 6 moo 7 moo 8 moo 1. Sitti maan jira dhaggeeffadhu. Sitti maan jira dhaggeeffadhu. Tokkodha qaamaan garuu sadiidha. Tokko qaamaan sadii. Kan inni fayyisuu dhufe warra akka keessa sammuu isaanii dhageenyee fi sammuu isaanii fayyisuufidha. Warra sammuu isaanii adoolchifame sammuu isaanii banuufidha. Warri gurri isaanii duude gurra isaanii banuufidha. Warri gurri isaanii duude duudummaa irraa kaasuuf. Warri utuu gurra qabanii dhageenyeef dhageessisuudhaaf dhufe. Dhagee ammas arras ta'e booris gooftummaa kan kenneef kan irraa fudhatus
Injiru garuu gooftummaa durumayyuu qaba. Gooftummaa waaqarrattis lafarrattis isaaf kenname. Dhaggeeffadhu. Kan irraa fudhatu hin jiru. Kan yoo kennameefiyyuu gaafa inni bifa namummaa uffatee gara biyya lafaa dhufe dhaggeeffadhu sitti hima. Gaafa inni bifa namummaa uffatee gara biyya lafaa dhufe gooftummaan kan inni yoo jiraate yoo gooftummaa kana yoo ka golgoleessee ka dhabama godhee ofirraa gara qaama biraatti ka kennu yoo jiraate kam gootaati? Hin jiru kan dhabamsiisu tokkoyyuu hin jiru. Yoo jiraate hoo ansii baasa ragaa yoo jiraate kam goota? Kan irraa fuudhus hin jiru. Yoo jiraate hoo kan kenneef garuu yeroo inni gara biyya lafaa dhufe bifa namummaa dhaggeeffadhu sistinima bifa namummaa gaafa inni uffatee gaafa inni bifa namummaa uffatee dhufe nama ta'ee gaafa inni dhufe sababii sanaa waaqummaan isaaf kenname namni waan hin beekneef nama ta'e gaafa sana sababiin akka qofa akka keetti nama ta'ee dhalatee fi gaafa sana waaqummaan kan inni gooftummaan isaa kenname yeroo sana maal ta'e nama ta'eera waan gooftummaan kun irraa fuudhama hin fuudhamu? Hin fuudhamu. Yoo ka fuudhamu jiraate hoo? Kan fuudhamu hin jiru. Isarra waaqa. Yoo jiraate hoo jedhee bari yoo jiraate kam goota? Hin jiraatus hin jirus dhaga hin jiraatu bakka. Viidiyoo sii baasa tole. Sidhima guutumaan guututti hin jiru jettee amma immoo sii baasa. Gooftummaan irraa fuudhamu hin jiru. Gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbatti erga kennee booddee dhumni hin ta'a jedhe. Deebisee eenyutti kenna? Gooftummaa hunduma isaa xaragee waaqayyo abbatti kennaa jaara. Tak golgoleessee. Dhaggeeffadhu gasitti nima. Kiristoos immoo gooftummaan hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee. Kana jechuun maal jechuudha? Sii galay. Sii galay mashaaf. Jechuun boodaa ofiif deebi'e. Akka sagalee namaa sii gala garuu. Kunoo naagaluura taree jechuudha. Ila akka kunoo nama aannan dhuguu wayii argite akka aannan dhuguu wayiitiin naagaltee isa keessaayyuu iddoon tun namatti toltiisa. Irraa fuudhame argame golgoleesse. Mootichimti deebisee waaqayyo abbaatti erga kennee booda dhumni. Mootummicha jedhu ti'iidhaan yuuneessa jira mootummicha jedhamu mootummichadha. Yuuneessa jirachi keessa. Tokkuma mootummichaa fi mootummichaan tokkuma. Tokko miti dhaggeeffadhu. Haa ta'u garuu no matter. Hiiki lamaayyee. Hiiki mootummicha jechuun maal jechuudha? Mootummichaaf kan bulchuuf kan inni kuni dogoggora qubeessa ta'uu danda'a rakkoon qabu siin hubadha.